Bitootessa digdamii afur sababeeffachuun magaalaa Aggaaroo fi Jimmaatti hiriirri jijjiirama dhufee deeggaru kan gaggeeffame yoo ta'u, jiraattonni magaalaa Aggaaroo fi godina Jimmaa galmi oloo keenyaa fakkeenyummaa Afriikaaf bitootessi horata guutummaa boqonnaa haaraa jedhuu fi dhaadannoo garaagaraa dhageessisaniiru. Guyyaan kun guyyaa bilisummaa fi walqixxummaa sabaaf sablammootaa ta'uu isaatiin jijjiirama dhufe kana deeggaruun murteessaadha jedhan. Guyyaan kun guyyaa ifatti baaneedha, guyyaa ifaajeeti, guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu kanatti dhalataan ol ba'aa jiru. Jaarsoliin akka kootii, haadholiin hundumtuu kan gammadanidha. Muummichi keenya, beekaan keenya, mootiin keenya, keerooliin addunyaa beekamaan addunyaa doktari keenya eegani gara sagantaa yookaan gara waltajjii yookaan gara mootummaatti dhufee kaasee biyyi keenya yeroodhaa gara yerootti guddataa jirti. Misoomaa jirti. Guyyaa kana akkuma qeerroof qarreen akkasumas haadholiin abbootiin uummanni hundi aarsaatti kaffalee jijjiirama kana sirna kana fide akkasuma tumsachuu qaba, tikfachuu qaba. Bitootessi digdamii afur kun guyyaa injifannoo Itoophiyaati akkasumas guyyaa injifannoo gaanfa Afrikaati. Gaanfa Afrikaatiif kan aduu itti arginedha. Waa guddaa bu'aa bahii guddaa keessa darbine kan har'a geenyeetara. Akka uummata Oromootiif immoo waanjoo gabrummaa bara 150 ol ture kan cabsine waan ta'eef an baay'ee gammadeera. Kana tiksuuf immoo nutis hundi keenya kan nurraa eegu. Jijjiirama amma dhufe kana utubuudhaa fi akka dargaggoo tokkootti aarsaa kaffalamu. Akkuma aarsaa kaffallee jijjiirama kana finne gara fuulduraattis jijjiirama kana itti fufsiisuuf aarsaa barbaachisu kaffallee cina dhaabbachuu qabna. Kantiibaan magaalaa Aggaaroo obbo Naziif Maammadaamin waggoottan torban darban misooma kooriidarii dabalatee magaalattii keessatti jijjiirama qabatamaa galmeessuun danda'amuu dubbatan. Guyyaa bilisummaa itti bilisummaa sammuutiif bilisummaa yaadanii hojjechuu, bilisummaa qabeenya qaban itti fayyadamu, bilisummaa magaalaa qabaramtee kuftee duutee ol kaasanii bakka siin duraan turte qaroomina bara 1960tti itti deebisuudhaaf arganne waan ta'eef uummata Aggaarootiif naannoo ishiitti guyyaa addaati Bitootessi 24. Bitootessi 24 guyyaa seena qabeessaa fi injifannoon haqa irratti hundaa'e itti galmaa'ee ta'uu isaatiin tikfannee itti fufsiisuu qabna kan jedhan immoo bulchaa godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir. Bitootessi 24 guyyaa biyyi keenya dinagdeedhaan hawaasummaadhaan mataa ol qabatte, biyyi keenya kadhaadhaan beekamte, biyyi keenya balbala faranjootaa dhaabbatte, muummeen keessan Dr. Abiy Ahmed oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaan wabii nyaataatiin of dandeenya guyyaa Bitootessa 24 injifannoo kana kan fide qamadii kadaarraa biyya alaatti kan erguu dandeenya. Baga injifattan, baga injifanne jechuun barbaada. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan damee siyaasaa obbo Namarraa Bulii Bitootessi 24 guyyaa biyyi keenya diigamuurraa deebitee fi sabaaf sablammoonni waloomaan tokkummaaf dhaabatan ta'uu dubbatan. Gufuuwwanii fi qormaata diinoti keenya nu qopheessan injifannoon ce'aa imala dheeraa jalqabnee fi galma qabanne bira ga'uudhaaf xiiqiin socho'uu qabna. Injifannoon Bitootessa 24 arganne kunuunfachaa gufuuwwan jijjiiramichaa xiiqiin qolachaa imala ida'amuu hordofnee galma badhaadhinaa qabanne milkeessuuf caalmaatti akka hojjennu aamaa